Ashama kabajamtoota ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan akkam fayyaa jirtu naga keessanii annaga kootii isinis bakka jirtanitti baga naganaaf jiraatan isiin jaa egaa har'as jechuudha akkuma baratame barumsa haaraa viidiyoo haaraa turtii baatii takkaaf wayii booda jechuudha isinirraa baduu kootiif dhiifama isiniin jecha turtii baatii takkaaf wayii booda deebi'ee dhufeetiin jira jechuudha egaa har'a jechuudha barumsa haaraa anas qabadhu kun maali kan jedhu wajjin itti deemnee kan ilaallu taa jechuudha isa dura garuu warroonni garaaraa YouTube channel kiyyaaf بين تكاو خارات تايو جراتا كوتا بغنا غان دفتني سنين جيتشا ماتي خينا تا سنين جا اكاسمو روني ماتي خين جاتني فيديو چوغو داوت لايك سونغو دين كيساباتان لك كوتا لايك غودا قودا خيسم بها اكنا ما هدو برغو وان في فيدن تركنا مي بروس فيدم تاي سنين جا هنگنا جيتشا غم بروس جاتي اساس وليتين اريسيني اچي انترو خنا بودا اچي سن دبرسا جيچود jechuudha intro booda deebi'eetiin dhufee jira jechuudha intro booda erga dhufnee aapichi keenya karradha maali kan jedhu wajjin ilaalla duraan nuti kan beeynu lakkoofsa bilbilaa nama blacklistii jalatti galchuu qofa dandeenya jechuudha amma ammoo nama wifi keenyatti fayyadamu hayyama keenyaan ala kaseen takkaahu hayyama keenyaan seenee nuti sa'aatii wahii fayyadamu barbaanne wifi keenya sun busy yoo ta'e takkaahu humni isaa dadhabaa yoo ta'e osoo passwordin jijjiirre osoo namni sun illee hin beekne blacklistii jala qofatti galchine nama san irraa balleessine waan san fayyadamne deebine blacklistii jala qofa isa baasuudhaan wifi san irratti isa deebisuu dandeenya osoo bilbil nama sanii harkaan tuquun hin barbaachifne osoo passwordii biraa itti haaraatti barreessuun hin barbaachifne jechuudha akkasuma ammoo nama blacklistii jalatti galchine san gonkumaa wifi keenya san irratti deebi'uu hin danda'u kan hatee seene yoo taate ammoo hanga nuti blacklistii jala baafnutti hatuu miti yoo isinitti illee kenne itti naaguutaa isiniin jee deebi'uu hin danda'u jechuudha akkasuma immoo maqaa wifi keenya illee ittiin dhoksuu dandeenya maal kana qofaree speedii takkaahu dandeettii wifi keenya ittiin dalagullee ittiin ilaaluu dandeenya aapichi kunoo isa kana jechuudha aappii isaa akka argattan booda akkasinitti agarsiisu ta'a gaggabaabsaatumaan walitti agarsiifna isin ammoo waan hunda keessa seentanii tartiibaan laaluu qabdan jechuudha jalqabatti ugguu seennee jennee appilikeeshinii kana gadi buufne bifa kanaan nuuf bana nuti eessattuu ni jennaan connect kan jedhu jala kana ni jira wanta tokko illee osoo hin jirre connect kan jedhu kana keessa galla jechuudha ugguu connect kan jedhu kana keessa galla jechuudha haala kanaanin nuuf fida ugguu inni nuuf fide jedhe beeksisa nuuf fiduu danda'a ugguu wanta tokko keessa nu galchu sekendii 3 hanga 5 bira kan caalle jechuudha haala kanaan x dhoynee keessa baana jechuudha x dhoynee erga keessa baaneen booda jechuudha fakkeenyaaf fuula kana nuuf fida fuula kana ugguu inni nuuf fide wifi nuti jalqaba qafoo takkaawu kompiitara blacklistii jalatti galchuun barbaanu san adres maakii isaa beekuu dandeenya jechuudha adres maakii isaa akkatti beektan booda isin agarsiisa akkatti koppii godhatanis jechuudha barumsa biraa keessatti jechuudha kanaaf wifi setting kan jedhu kana keessa yoo galleme maal arganna waa baay'ee nuuf fidaa jira wifi setting kan jedhu kana keessa yoo galle jechuudha kunoo isa kana arganna jalqaba keessa nugguu bantan bakka kana irra hin jiru jechuudha keessan bakka kana irra hin jiru eessa jira dee jennaan keessan kunoo gubbaa kanarra jira natu asirra deebisa kun maaliif nu fayyada maqaa wifi keenya dhoksuudhaaf namni tokko bakka wifi jiru dhaabbatee search illee godhaa yoo oole maqaan kun ol hin mul'atuu fi kan gadaanu kanarratti yoo deebisne erga filanne ammoo irra deebisuu qofaan keessaa hin baanu maal goona jennaan apply kan jedhu kan amma jalaan xiyya dalgachi qajeelcheesni mul'ise kana tuquudhaan kibooda keessaa baana jechuudha successfully barreeffama gabaabaan jala kanatti barreeffama hin turreen kan nutti hima jechuudha isa booda ammoo wifi keenya humna isaa laaluudhaaf kan nu barbaachisu kunoo isa kana qofa gad tuquudhaan achi booda ammoo humna isaa laaluu ni dandeenya jechuudha erga keessa galleen booda sana booda ammoo nama qafoo keenyaa qafoo ta'ee kompiitara ta'ee mobaayila haa ta'u wantuma ta'e haa ta'u wifi keenya kana nama fayyadamaaru beekuu yoo barbaanne connect device kan jedhu kana nituina jechuudha connect device kan jedhu kana nituina connect device kana ogguutu hin ejenne nama fayyadamu hunda nuuf baasa jechuudha akkasuma ammoo nama blacklistii jalatti galchuuf akkasuma jalaa baasuudhaaf kan fayyadamna jennaan kunoo isa kana fayyadamna jechuudha gabaabumatti isa kana fayyadamna jechuudha kunoo kan amma giingoo irra marame kana jechuudha isa kana gadituina ugguu gadituina waa sadii nuuf baasa ugguu waa sadii nuuf baasa jechuudha tokko blacklistii jalatti nama jira laalle blacklistii jalatti galchuudha kan lammaffaa blacklistii kan jedhu ku warroota jalatti galchine asiin baasuudhaaf nu gargaara kan sadaffaa ammoo maak adreesii isaa fuune blacklistii jalatti galchuudhaaf nu gargaara jechuudha maak adreesii kana eessatti galchine koppii godhanne yoo qabaanne bakka enter the device maak kan jedhu kana
gadi tuquudhaan jechuudha enter mark the address kan jedhu kana gadi tuquudhaan jechuudha al takka isa kana gadi tuquudhaan black or kan jedhu kana yoo gaddiine kallattiin blacklistii jalatti galcha akkasuma ammoo warra jalatti galchine baasuuf blacklist kan jedhu kana keessa seen hogguu keessa seennee jenne anamma fakkeenya blacklist jala nam tokko galchee hin jiru kunoo akkuma argitan no blacklisted device found kan jedhu jira jechuu nam tokko galchitee hin jirtu dhaan jedhe blacklist jalatti galchuuf ammoo keessa seennaa jechuudha form blacklist kan jedhu black form connect device kan jedhu kana kunoo mac addressii kan isin jedhu sun ka amma asitti koppii godhuu hin dandeessan garuu inni sun isa kami jennaan kunoo isa boora kana jechuudha maak adreesiin jedhamu barumsa itti aanu keessatti maakii akkamitti akka addaan baafattanii fi akkamitti akka koppii godhatanii fiddanii asii galchitan kan isin agarsiisu ta'a blacklistii jalatti galchuuf mallattoo diimtuu tananitu hidha connect godhaa isiniin jedha connect inna hogguu connect goone kennallee secondishanii haga 30tiif wifi irraa badee automatic irra deebi'a ka abbicha blacklistii jalatti galchitanii irratti deebi'uu hin danda'u isiniin jedha kanaaf mee barumsa baay'ee inni of keessaa qaba anammoo viidiyocha akkasitti dheeranneef gaggabaabsaa isinitti agarsiise jalaa baasuuf blacklistii kan jedhu kana keessa galchitanii bakkuma akka reefisan to'itanii jalaa baaftan jechuu gabaabbinaan kana fakkaata aappicha argachuuf ammoo eessa dhaqnaa jettanii akka gaafii isinitti hin taaneef kallattiidhaan aappichi tolaan takkaahuu firiidha Play Store keenya keessatti ni arganna Play Store keenya namni hin beekne hin jiruudha yaada Reuters Chief kan jedhu kana ni barreessina takkaahuu linkii isiniif kaa'uun seenuu dandeessan maqaan isaadha kunoo gubbaa kanarratti akkuma argaa jirtanitti kunoo gubbaa kanarratti ni argitan jedhee yaada kunooti maqaan isaadha isa kana jechuudha gabaabinumatti haala kanaan maqaa isaa kana barreessuudhaan gabbuufachuu takkaahuu linkii isiniif kaa'uun gabbuufachuu dandeessan jechuu kallattiin iddoo kana kan isin geessu aappichi immoo kunoo akkuma argitan namoonni isaaf kaan hundi urjii 5 yaadni isaan kaan ammoo yaada aqsam billahi albarnaamij jaamid jedhee barreessee jira jechuudha akkasuma ammoo kunoo barnaamij mumtaaz jiddan mashkuura yaa baash mahandis walakin عندي سؤال جدا kun amma برنامج بريدة برنامج ممتاز كان عندي افتراض أنه من خلال البرنامج أقدر أواصل لكل جدا أكسم مو إنجليز فانس هنجرا كومنتي سالي دبي سودان ديسن أبي أجايباتي ماك أدريسي سا أكامي كوبي أكا قد التنيفي أكاميتي أكا أسي قلفتن بودا كايس نقرسي سوتا أجاچودا هنگا نجاچان قبروم سبروتي ولت ديبنوتي تورتي غاري سنفاتاو باي باي